barnootaa bakka barattoonni beekumsa, dandeettii fi aadaa itti horatan akkasumas iddoo wal qunnamtii fi guddina sammuu fi hawaasummaati. Manni barnootaa bakka ifaa fi abdiin itti dhalatu, bakka sammuu dukkana keessaa gara ifa beekumsaatti ceesisu, bakka hawwiin daa'immanii itti gabbifamu, bakka abjuun dhalatte itti dhugoomtu, iddoo jechoonni afaanii akka foolii biiftuu itti urgaan, iddoo qalbiin dandeettii fi ogummaatti horattu, mana aadaa, tokkummaa fi walqixxummaa itti barsiifamu, mana guddinaa, mana jijjiirramaa, mana boruuti. Manni barnootaa bakka barattoonni balbala ifaatti seenan, bakka barattoonni akka simbirrootaa dandeettii gonfatan, bakka barattoonni akka qilleensaa bilisummaan itti balali'an, bakka barattoonni akka lafa abjuu irratti firooman. Harree manni barumsa Biichoo bara 1969 akka lakkoofsa Habashaatti godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu bakka addaa Biichoo jedhamutti kan hundeeffame yoo ta'u, yeroo sanatti manni barnootaa naannoo sana waan hin turreef carraaqqii fi kutannoo hawaasa Biichoof naannoo isheetiin taasifameen maatiin hedduu ijoollee isaanii barsiifachuuf waloon fedhii fi dharraa qaban tokkummaan habjuu isaanii dhugoomsuuf baname. Manni barnootaa kunis dhaabbachuun tajaajila barnootaa kennuu eegaluun barattoonni hedduunis dhiyoo fi fagoorraa daandii dheeraa deemuun tulluuf lageen qaxxaamuruun baratanii doofummaa keessaa of baasuun jireenya isaanii jijjiiranii maatii, hawaasaa fi biyya isaaniis tajaajiluu irratti argamu. Mana barnoota Biichootti qaroo sammuu barnootaa kanneen saaqqatan keessaa haroo dhagaa dhaabaa hanga dhaabaa bubbee, gubayyaa hanga qamaxxee, dabeessaa hanga baddeessaa, tulluu gurjii hanga qabbanii, giiftuu hanga malkaa booraa, majaa hanga tulluu re'eetti barattoonni hedduu karaa dheeraa qaxxaamuranii laga hedduus ce'anii fageenyaaf haalaan osoo hin daangeffamin wiirtuu barnootaa fi qe'ee tokkummaa ta'uun manni barnoota Biichoo seenaa hedduu namoota hedduu wajjin qooddateera. Yeroo sanatti jechuun bara 1969 barattoonni 16 galmaanii barnoota kan jalqaban yoo ta'u, barattoota dhiiraa 12 fi barattoota dhalaa 4 qofaan barsiisuu kan eegale yoo ta'u, yeroo ammaa kanatti barattoota 10,000 lakkaa'aman hedduutti barachuun milkaa'anii bakka guddaa kanneen ga'an lakkoofsaan danuudha. Bara sanatti barsiisota barsiisummaa eegaluun ija qalamaa agarsiisan kanneen keessaa warri jalqabaa kanneen akka obbo Baqqalaa Xilahuun daayirektaraa fi barsiisaa yeroo sanaa yoo ta'an, barsiisonni kanneen akka obbo Xiiqee Ejjetaa barsiisummaan akkasumas obbo Abarraa Dharraafaa ogummaa barsiisummaan barsiisota yeroo sana barsiisaa turanidha. Isaanis hojii isaanii jaalalaa fi kutannoodhaan ogummaa barsiisummaa jalqaban. Barattoota muraasa waliin kutaa tokko keessatti barnoonnis eegalame. Qaanqeen beekumsaa gaafas dhalattoota Biichoo fi naannoo ishee muraasaan dukkana wallaalummaa doofummaa keessaa baasuuf qabsiifame. Har'a galaana beekumsaa guddaa ta'uun balballoomuun hanga har'aatti addunyaaf ifa guddaa ta'ee dhalattoota 10,000 ammoo dungoo beekumsaa yoomiyyuu hin dhaabne ta'uun furtuu jireenyaaf rakkoo ta'uun wallaalummaa keessaa baasuun tulluu milkaa'inaatti ol isaan baaseera. Barattoonni yeroo sanaa mana barnootichaatti barnoota eegaluun har'a bakka guddaa ga'an akkasumas halaala taa'uun gumaata kitaabolee barnootaa fi meeshaalee baruu fi barsiisuu gumaachan keessaa kanneen seenaa yaadattu kanneen akka obbo Girmaa Nagaa Hundee, obbo Taammanaa Gonfaa Raarsoo fi obbo Girmaa Beekaa Yaaddoo isaan muraasa. Gumaacha isaanii fi deeggarsa hawaasaa waliin mana barumsaa kana deeggaruuf tattaaffiin guddaan taasifameera. Haa ta'u malee qe'een ogeessotaa fi qe'een hayyoota hedduu kun yeroo ammaa kanatti manni barnoota Biichoo sadarkaa tokkoffaa akkuma kaleessaa dhoqqeen ijaarametti caccabee kitaaboleen barnootaa gahaa hin taanee fi kutaaleen barnootaa moofa'uun arguun dhaloota har'aafis waan malu miti. Marri dhaloonni har'aa mana barumsa Biichoo bakka barnootaa qofaa osoo hin taane bakka aadaa fi tokkummaa uummataa, bakka dhaloonni har'a seenaa fi beekumsa keessatti baratu wiirtuu barnootaa fi giddugala seenaa akka ta'uuf kutannoo fi jaalala guddaan waliin ta'ee qe'ee ganama kana akka yaadatuu fi deeggaru shakkii hin qabnu. Kun waamicha barattoota Biichooti. Marree yeroo ammaa kanatti dhalattoota godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu ganda Biichoo fi naannoo ishee kan ta'an kanneen mana barumsa Biichoo sadarkaa tokkoffaatti baratanii guddatan kanneen bakka garaa garaa jiran
mana barumsaa itti baranne deebisnee deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuun hawaasa keessaa baane akkasumas dhaloota dhufuuf haala mijataan akka uumamuuf dhalattoonni mana barnoota Biichoo sadarkaa tokkoffaa itti baranne hundi keenya dirqama lammummaa keenya ba'uuf misooma biyya keenyaaf tokkummaa wal gargaarsaa dhaamna jechuun wantummaa fi jaalala mana barnootichaaf qaban waloon agarsiisuuf sochii guddaa eegalanii jiru. Jaalalaan gamtaa fi tokkummaadhaan kaayyoo tokkoof misooma naannoo keenyaa dhaabuudhaaf dhiyeenyatti akka wal dhaqqabnuuf haala kan nuuf uumuudha jechuun tokkummaa wal gargaarsa dhalattoota ganda Biichoo fi naannoo ishee waldaa wal gargaarsaa hundeessuun sochii guddaa irratti argamu. Akka waliigalaatti nuti barattoonni mana barumsa kana keessaa baane mana barumsaa kanaaf dirqama lammummaa keenyaa ba'uuf humnaa fi qabeenya qabnuun akkasumas ogummaa qabnuun hawaasa naannoo keenyaa akkasumas mana barumsaa itti ija keenya bananne irraas beekumsa arganne qabeenya arganne kana tokkummaan humna waan ta'eef bakka tokkotti gurmoofne mana barumsaa keenya ni ijaarra jechuun dhaadannoo jabaa fi kutannoo olaantummaa agarsiisuun tokkummaan sosochii eegalaniiru. Dhumarrattis dhimmi biyyaa dhimma nama hundaati jecha egaa haati ofii fi biyyoo fi yartuun qabdu jecha maarree nutis waliin taanee qe'ee beekumsa keenyaa kaleessa bakka jetti saaqan qe'ee afaan barnootaa itti hiikkanne mana barnoota Biichoof waliinaan dhaabbannuun dhaadannoo keenya. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa ambaasan guddisaatii. Egaa namoonni mana barnoota kana deebistanii ijaaruudhaaf deeggarsaaf yaada qabdan karaa lakkoofsa akkaawuntiilee baankii armaan gadiitiin deeggaruu ni dandeessu. Odeeffannoo dabalataatiif ammoo bilbila iskiriinii kanarratti argamuun bilbiluudhaan yaada keessan qooduu fi dandeessu. Galatoomaa horaa bulaa deebana.